si arga ani kootu man dubbadhe yuko video ke photo ke maxxansu barakasuma nama siif gaafadha malee photo ke maxxansu qabu anumti seetii manne posti godhan amma maatii keefis dawwalteen beektu wanni illeen beektu zimmatti ma hojii hojjetaa jirtan as ajii atorba amma kun waggaa 3 guutuudhaaf hojii atorba guutu ganaa teessan as hojjettaa kamtiin ituu nama haala sii mijeesse akkatti mana sanaa badduu qabda haala sii mijeesse nama sii madina jabuwa warri ollaatu badeedu garuu guyyaa tokko baduudha kayoon deemi waama si boosun qabduu badeeti mana sana keessaa Baditi biyyatti gali fayyiti du'aa isiifa godhani akka amantaa keetti siifa kadhatanii kun hojii seexanaadha si gadhiisa foonaadha koo ani birriin barakaadhu jedhu birri duraanii biyya biraa baay'een dalagadhee waggaa 5 dalagadheera beeru birriittiin deebi'ee dhuftu osoo yoo galtee fayyite kaate no ani rakkoo birriin qaba duraan dalagadheera gabaan ana sitti hojjedhee fuudhanne ani birriin barakaadha Untuk isin nagan sifat kamu atau mertu siapa juga asal itu mertu haye amma kiyo ini dia terbagi kelas aja di tahun muda kita masih juga hat alaf tu nama jina saya nanti wae kana dot alaf teh jina kana saya sadle no sani ko afaan arabi hatti deebisuu danda'u beektamni ye barreeffama tokko guyyaa tokko dhiyaate yaa barreesse iftee ingiliffatti itti naaluutti alkasama nam tokkoof hin barreessine hin dubbatiinis xaxxe dhiimalaal amma mana sanaati yaala siin mija'utti maammati ko lokeeshinii erguullee hin dandeessu yoomati fedhii keetiin mana sana baate badde malee lokeeshinii ergiteellee nama wanni gochuun hin dandeessu ergiin kee xalafameera waan ta'eef nama dhufee si fuudhu irrattillee rakkoo buusa beekta ati immoo doonatti jirtu maal naannoonsaa eessa doonatti jirtu Abu Dhabi lakkoofsi mana keessanii ambarri gubbaarra kan barri gubbaarratti barraa'ee jiru meeqa 8-3 naannoon ati jirtu naannoon isaa ma fakkeenyaaf naannoon ati jirtu naannoo masalii lakki warra ollaa gaafa dhufe naannoon isaa maalidha jedhiiti warra ollaa Micau yeroo lama qofa wal agarreen kasi wal agarreen beenu namtitti beeka ishii bira deemee hiyyamtu gaafa dura wal arginallee hin loolisteetti malee loolisti maaliif duuka haasofta siin jettee lolte ollaa wajjimmaa haasofta siin jettee lolte ergasii wal argineen beenu cuufallee sodaattii silkii ishiyallee hin qabu amma kamtiin si gargaara ree lubbu silkiin si yoo xalafamee jira nama dhufee si fuudhuuf isoo rakkisaadha atoo naannoo isa ituu mallee lokeeshinii erguu dhiiste naannoo sana hin tekko namni naannoo sana barbaadelee namni dhufee si fuudhaa bara Abu Dhabi akka ta'e qofaan beekamu naannoo beeku baran kan kennamti kanaa dhikee gaddaa haftu idimee guutuu akkam taatee mucaan koo itti kan isheen bo'aa baatu nama gaddisiisa sigalee warri bilbila jettan hidhamaadha siin jedhaa bilbilli ishee hidhamaadha akkatti isinii wajjin haasoftu hin qabdu isheen arabni ilaaltee jennaan ajjeefti namatti hin teette isheen ikkotuu naannoo beettee naannoo sanaa badde ofii masheetiiti waan hunda dhiiftee badde malee namni dhufee fuudhuu hin danda'u ishee kana baduudhaaf seexan namtichi iyyuu si qabee jira kanuma gochuu immoo hin dandeessu laatti tuutti manaa buufatee luka keessi jalaa dhaqee barishaantaa fudhadhee boodhafee bareeda baqqaan mana kanaan booddee of deebi ofuma kiyyaa jechuudha. Karaarra geesse deebise seexan keessi deebisa waan isheen sitti goote barreedhuma gubbaa ga'ee of deebi ofuma kiyyaa. Wanta si deebisu jira fedha kee miti mituma nama si argine namni si habaatu jennee iyyuu ati hin deemtu ati mana sana keessa. Akkamittiin natte dallaalaadhaan natte? Karaa dallaalaa dhatte karaa warra biiroo. Takka ishee miitii godhe beezaa wajjin haasaa beezaa baga nagaan itti akkami nagaadha?
Bagana gani di hawe kamat. Jira kono maal ture? Lubbu bilbilli ishee daareektii xalafamaadha. Hundi isaa xalafama. Haasa'uu hin dandeessu ishee. Okay. Silaa osoo kontiraati miti isheen. Qaalitti al tokkodhaaf yaanii yookiin guyyaa tokkoof blookii gootuuti. Leevaritti haa bilbiltu. Leevaritti bilbiltee isaanii yoo dubbisanii achi ba'uu hin dandeessu haala salphaadhaan. Akkatti lokeeshinii argitu hin qabdu. Rakkoon ikkoo isadha. Waa'ee lokeeshinii tansiisan lokeeshinii sana yoo erguu hin dandeessu. Sin lokeeshinii tani maallamni koo godhuu hin dadhabu garuu humna dhaba malee. Isheen immoo waan sihiriitti gootee jirti. Eessayyuu dhaquu hin dandeessu. Eessayyuu dhaqxeyyuu nama deebiti. Manuchumatti deebitee dhufti. Seexanni irra jiru akka isheen deebitu godha waan ta'eef. Yaasaazinaan maaliif buutee kiyyaa? Sitti dhufanii? Rabbii fagaalatti nagaa godha akkamii? Tiranaga mucaamu tina yaada wayittiin barbaadee ture yennaa hidhamaa ta'e. Jala jirtiitiin itti dhufan fakkaata kanaaf gadi buute. Ilaaltee hiikkachuullee qabdirraati. Urjiin maslaalii 62 maslaalii galchitee yoo hidhamaa ta'e inni kooddii wayii ergaafi Madaamii birattoon arguu kooddichi. Madaamii bira naqu. Diini isheen ilaalti waan ta'eef inni qaaliin beeku garuu akka kanaan ilaallachuu dandeessi ilaalirraa hiikuu dandeessi ankooyyuu hidhamaa ture akka kanatti nurraa kaasee fayyadamaa jiraanis. Kiyya dhageessettaa jala jirti koomentii barreessaa jirti. Jala jirti galchichiisti. Ijoollee ka'ee kattal galuun qabu koomentii barreessaa. Dhaggeeffadhu waan nan sitti himu. Yaalii lakkoofsa bilbilaa jala galteetu urjii maslaalii 62 maslaalii galchitaa jechuudha. Kazzaa irratti tokkee jettaa wantoota hidhamee jiru immoo wanta kamiiyyuu WhatsApp irraa hin baasaa? Harma yaalii bilbilaa jechuudha. Achiin tutti nattee ilaaltii wantoota hidhamanii jiranii tarree galchee fidaaf hin iyyuu jechuudha. Kazzaa irraa wantoota kana fidee fi achi deebitee maaliin irraa itti maslaalii duwwaa 2 maslaalii galchitee irraa itti no forwarding galchaafi jechuudha yoo irraa kaameeraa ta'e. Hawaasa baay'inaan Ewa bifa kanaan fayyadamteenna lubbuu ishee baraa irratti malee koolaal jala taa'ee naggeeffachaa oole dhugaa rabbii hafuurichi sirriitti irratti hojjetamee jira mucaa. Sirriitti hojjetamee waa malee miti kan isheen natsaa hojjetaa jirtu. Sayyoo waggaa 3 xumurteenaan hin galte jettee waggaa 3 xumurteenaan foonaa dhaqoo si ajjeefti yoo ta'e malee waan galtu miti biyyatti. Jala mureen sitti maal biyyatti hin galchitu si wareeguuf malee. Si wareeguuf jechuudha. Gaafa galagalchee isaanaattu biyya galta naamna wanti jedhamu hin jiru. Waggaa 3 galte ergisiiriisitti godhamne. As keessatti bakka warreeban jiru gargabbaruuf baate kan qanii guutuu seenaa dhaggeeffataa oolanii jiranii. Gabbaruuf baate wal ajjeesuuf ka'anii mana poolisiitti darbanii poolisiin kan biyyatti gasha mucashiin tokko as keessa jirti. Nama tokko ganama 3 as keessa jiru kan muudannoo jaalalaan nutti himanii seenaa jireenya isaanii nutti himani. Biyyuma Arabaa keessatti keessumaa Dubaayii keessatti. Dubaayii baay'ee sodaachifteetii xinqaaqee godhaa huddoochee tsalootiin dhaabiina kadhannaa godhaa macaaraa. Sirrii mattiraatissee jira boorichi gaafa na ilaalu asaasirraa gaafa na ilaalu sirrii mattiraatissee. Booyaa sooftii na tokko baasaa jira malee dubbii booyaa sooftii barnamni zimmeedhee lafaa ka'ee boo'a moo ani booree zimmeedheen boo'a taana. Miidhamni dhugaa rabbii bilbiluma xalafuun ishee immoo koolaalidhaa bineensa kanaaf gabbaruu fi shira isheen xaxaa jirtudha malee of baasteetu malee. Konfidensiin qabdu qaatee mubaarakii wajjin haasa'uudhaaf isheen ikkoo yeroon itti ribarraa kaananii isheen silkii cufti. Sodaatti waan isaan irratti baran fakkaate namatti himiin jedhamteetti ka. Namatti himiin ajjeefamtaa jedhamteetti. Malee mubaarakii biraan gahuudhaaf maalan viidiyoo jedhee mubaarakii biraan hin geessisuu fi garuu isheetuu dhaqee duukaa haasa'uu dhiisuu danda'a. Isheetu taa'ee duukaa haasofte wanta jiru hubachiisuu dhiisuu dandeessi lafuma afaan koo balleessa malee. Malee mubaarak biraan gahuun salphaadha bara viidiyoo ta'e manni keenya sheerii godhaa fi rakkoo maalii qaba. Namni salphaadha laalila. Amma jechuudha qaallattiin kun eekkootu biyya galchuu barbaadde yookaan mucaan kun biyya galuu barbaadde kontoraata ishee waggaa 2 erga fixxee waggaa 3 ta'u maaltu fide. Itti fayyadamuudhaafidha. Qodaa xabaa argattanii itti fayyadamuu fetteetti. Dhiiga namaan xuuxxeen fixu kanaafidha. Dhiiga ishee keessaa xuuxxee fixuu fetteetti. Amma isheen lubbuu ishee bahutti.
Irruma itti dargamanii ramaalee mooraalii sagamni biyya isheetiin argite mana sana keessa jiraachaa ishee. Ana beeku foonaa qaba. Wayii bineensuma moosan silkii keessatti argu yoo kan itti sodaataa bulu. Sisa mana keessatti argitan miti u'oodeen baqaddaan manuma keessa kosh jedhee jennaan naannoo sana baqaddeen badaa. Koshkoshaan tokko dhageenya. An bineensa arguun barbaadu. Jeejee mucattiin tokko bofa horsiis. Abbaa manaa dhattee haadha manaa dhattee horsiis. Dubaayii keessa maanni Dubaayii keessa kanaa ture duraanii. Dubaayii keessa kan turre. Safuudha abbaa ko. Kan baay'ee sodaachistuun biyya kamii keessaa yoo Saa'udii namni dhanni isaa rifata laalee Dubaayiidhaan kan gaarii namni kamiyyuu deessa Saa'udiidhaan kan namni isaa rifatu garuu laalagaa Dubaayiinis akkas takkaa jira. Akkas takkaarti. Namni immoo mana namaa keessa galee waan meeqa laala. Ara bofa abbaa manaa faadha manaa laayii irratti baaftee kun abbaa manaati kun haadha manaa teettee kan horsiistu jirti ijoollumti keenya. Kanumti Itoophiyaa. Ijoollee Amaaraa jechuudha. Waan gantala wayyanis. Baattee deemti faa. Baattee deemti. Ta'ee dhiiga ishee keessaa waraabama. Waan ana gantaletti. Garaa kamtu sin danda'e bineensa wajjin teessuu yaa jamaa. Garaa kamtu sin danda'a lubbuu keessa boriif yaadiin qabdanii. Bineensi koo sin ajjeesaan takkaatti sin qabee. Nyaatee immoo sin fixaa reenfi keessa nun argamu. Kun koo seexanaaf gabbaramoo jechuudha bineensi sin nyaate jennaan. Amma mucayyoon ammaa namaa jala jiraatti folloonaa gootu kaza gaafa irraa eegamuu fi gaafa wanti sun hidhamaa ta'e iskiriishuutii godheen suura isaa ergaa fi folloonaa gootu. Akka kanatti yonnaa lubbuu ishee baraarrachuu barbaadde baraarrattu kanaan ala nyaatamti akka kanatti. Ansheenmoo miti kanaa. Haadhi ishee karaa laalaa haftu yoo dubartiin biyya Arabaa tokko safaratti galti mucaan koo eessataa teessee haadhaadhaan kan yaaddaa hafu dhibee guutu. Sila sikkoo haadha malee nuti koo tokkitti yoo miidhamne achumaan xiraan keenya bada deebinee wanta arginu tokko qabnu kan barbaraan gochaaf haadha dhugaadha beektamti. Dhugaadha kun siree. Kanammoo naa daftee of baraartee of baraaru yookaan immoo bakka kan hunduma isaa dhiitti sitti hasisaa zindeetti dhiyooteema baatee badu karaa bakka. Atun ishee ta'e wanta kana hunda galata rabbii jedhee kan ba'een badaman jechuudha. Silkii waan hundumaa isa fakkaayee birrii sin gaafadhu akka isaan laata waan hin beekneefi manaan bada dabaqa. Ergi mana namatti meeyyuu maal kan ta'an dhaggeeffachaa. Tuma namatti meeyyuu. Wayyee. Mucayyoon jaalattee baduun kan dhibu boonas jala taa'ee dhaggeeffachaa jira. Mucayyoon maatii ishiitii irratti manaan bilbilattee jechuudha. Amma asii ba'uu hin dandeessu. Mucayyoon ofii ishiitii nagaan qabdu waan ta'eef akkamitti baatee deemti. Baddeemuudhaaf mucayyoon tun sakaallamtee jirti gara itti deemtu hin qabdu. Erga shaantaa namni shaantaa ofii qabatee baggala ga'ee deemu jechuun yaadimee isheen bakka sirriidha garuu yeroo ollaa kanaan kabajsiisu mucayyoon tun jala jirtinti gara keetiin illee haa ta'u yoo ofiitillee itti maatii ishiitti haasa'uu hin dandeenye namaaf bilbila maatii ishee odeessumaafuu ergite maatiin ishii biyyatti deemee wanna sheekota irraan achuma biyyuma ta'anii sheekota irraan nama irraa hiiksisanii jechuudha. Wanna kana furmaata godhuu kan danda'u maatii ishii qofa malee jechuudha. Ba'uu hin dandeessu yoo ta'u. Footoo masheettuu kadhatameefi biyyoota. Alaa jirtu jechuudha. Siiriin jechuudha. Siiriin oduu ati biyya feete jiraatte jechuudha. Maatiin keessirraa eegsisuu hin dandaasi duuba jechuudha. Wanta muraasa sirra hafeetu biyya ambaatti haga dhuftu si eegan malee jechuudha. Irraa hiiksisan. Maafii hin jiran sheekonni waan akkana ijoollee baay'eetu jira. Ijoolleen akkanatti rakkatanii biyya alaatti deebi'anii galan hoggaa afur hoggaa shan dhabamanii jechuudha. Cirraas maayyuu bakka maatiin furmaata akkanaa kana deddeemanii waan tokko sirreessanii fi manoota warra beektotaa bira deddeemanii hin sirreessaniif ishiin akkasaa gootu. Asirsiisiniiti ansiifan asirsiisa kiyyoo lakkoofsa kee keessaa naa kaa'uu dandeessaa? Lakkoofsa bilbila lakkoofsa maatii kee naa kaa'uu dandeessaa? Lakkoofsa keessa naa kaa'uu dandeessaa? Obboleessa keetii yookaan kan obboleessa maatii kee wajjin naa sa'an ansiifan haasa'an maatii kee wajjin. Dandeessaa? Kiyyoo. Barri lagee ol deebi'aa bahuu hin danda'u isin jedhaa barri malee rakkoon qabu isa miti lakkoofsa maatii kee naa kaa'uu dandeessaa duukaa naa sa'an isaanii wajjin maatii kee wajjin naa sa'a. karaa keessi barreessi. Karaa keessa naa barreessite lakkoofsa obboleessa kee wayidammoo kuna fooloo sii godheeraan. Fooloo naa deebisii fi karaa keessaa naa barreessi. Kan obboleessa kee wayii kanaa dhaqee kan abbaa amantiin kee maalidha? Amantiin kee maalidha?
Ortodoksii sii kadhatan isaan rakkoo tokko hin qabu. Lakkoofsa isaa Basta waan jedhamu uffataa geeta. lakkoofsa keenya lakkoofsa boleessa faayiduu kanaa sana. Nama tokko bicha iyyuu kennin ka obboleettii keetii kan obboleessa keetii kenni hawwiidhaaf iyyuu kenniif nama asirratti iyyuu fidiitoo kenni namni nama dhugaa ta'e si haa bilbilanii maatiin kee jechuudha. Warra ayyaana namni Itoophiyaawiin namni hin deemne hin jiru bakka akkanaa kana deemanii furmaata sii fidan maatii. Atuma asuma teessee furmaata tokko sii fiduu danda'an odaatiin bilbille ishiirraan gara ishiitiin ati ishii jala seentee hordoftaa waan jiru hawwiidhaaf teechiste gizee guutellee. Gize mesela şey teçhisi ya da kisi barresite ugawa TikTokina TikTok şeyin tarafını aldı işi taraf TikTok ikiyu follow se gode ya fakin jette sai ti kun dandesi hundi kenya isu kin kenya na madane amadiyo kanam wanti TikTok irratti arge wanna kana wan sele lalu namtichis namtinis ne dani jiran gin TikTok ya kaza bollokeetiin keessaa baase qalma qaniidhaan oo sarki kiyyatti kennu hoo akka isaa sarki kiyyatti kenne jechuudha. Daddafeetti seenee tolaan seefii godhe nan laala. Akkasaan annaafis naa ilaalamaa laa warri kuweetii meeqa nan ilaalaanis. Hundumayyuu hojjetu. Idduma hunda hojjeta lakkoofsi biyyoota baay'een dara hojjeta. Tokkuma. Na barreessanii jalatti na barreessa iskiriinshuutiin godhadha. Rabbiif jedhati na barreessaan hin beeku kan. Eeshee. Dhugaa Rabbi ani jira manan bira jiru obboleessa ishee biratti na jijjiirte namichi sarraatanya dura jirtu fiddeetoo gammannichi jechuudha ijoollee goromsaatu jira balballi mana kilaasii nani bulu balbalaan qabu garuu balballi hin jira qulfiin irra hin jiru galgala osoo rafin hin bule amma sistariidha bilbilaan namitti noggaa dhuftu qulfii jedhiitu gaafadhu naan jette garri basee qaqqasan malee sitti akka olis seenne ijoolleen dhiirnaa naan jette ashii hin jedhee manni sanirraan sarraatanyaan hin jirtu tana dura natti fakkaate manni mana maraataa fakkaata hoggaan galgala dhufu. Miila tokkoon dhaabatee si eegamanni gaafa jedhusti. Maaliif shinti beekin isaanii jettamoo maaliin isaanii tokkichi sidaatiin qabu sarraatanyaa fudhatanii beekan natti fakkaate tunniin dhugaa waaqa. Maxragaayyuu qaban mana ganaan maxragaa jedhee gaafadde maxragaan hin jiru gana ka Itoophiyaa san deemee ka qoobinaa bitee dhufe namtichi. Mooloyaan hin jiru wanna walwaluun dhabeetiin tisheertii lafa xaxxaragee todhii sereef. Reefuu dhuftaati mana kana. Reefuun dhufe ganaa guyyaa lammaffaa kiyyaarre. Iddoo biraa hojjetaa turte? Niitiin na fidde kan biraati obboleessa ishiitiif na dabarti. Okay. Mana obboleessaa waayyuu hin jiru jechuudha. Oomuu hin jiru ijoolleen garuu ijoollee goromsaatu mana keessa jira qooman. Nyaanni dhugaatiin akkam? Nyaanni dhugaatiin hin jira firiijiin guutuudha garuu ani nyaata akkasuma dallee miti nyaataaf dantaan qabu garuu bakka akkanumatti hin beekan sigaggana jedhee. Mana qulqulluu miti kanaaf nuti jibbisiisa. Manicha qulqulluu miti tomati qulqulluu ta'e akkas hin taatu. Yeroo inni xurii ta'u naamni nama jibbisiisa. Ani hin beeku garuu ijoolleen hin jirti mana keessa shamarri kanuma nageessu guddootu jira shamarri lamatu jira jajjabduuni guddoon hin jirti ijoolleen dhiiraa goromsaan lamatu jira xiqqaa wayitillee jira garuu hin beeku ani ba'uunat akkamitti akka zallahu. Salootii godhaa siin gaafa ol galtan. Si'idii gooftaa yesuus immoo akka farkaan dhabamne. Si'idii gooftaa yesuus duukaa deemuu qaba yeroo hunda. Mana darrasne irra funnaa ta'e aduu isaatiin cinqate keessaa ba'a. Salootii godhaa si'idii of duukaa baadhaa deemaa yoo dadhabdan immoo harma keessan keessa kaawwadhaa. Laphee keessan keessa kaawwadhaa deemaa si'idii. Boorsaa iddoo birrii keessa kaa'aa birrii keessan akka barakaa godhatuuf keessa kaa'aa si'idii. Seexanni mana keessa jiraatan namni baay'een garuu rakkoo akka siyaasaa na mudatee beeku rabbiif galatu amma yoonaa. Ani kan omaan agarree gune manni hagammaatti mana keessa deemee balballi hin babbareen hin jira balballi baneen seenini illaalle garuu ka oolee hoggaan bulenan laalaan yoo natti hin toleen nan ba'a malee halkan takkaayyuun bulu rabbi maatiin guyyaa Cinqatii qabaattee jennaan birrichi funyaaniin si yaaba'u sitti meeku birriinsa funyaaniin si yaaba'u. Cinqatii rakkoo milikkita wayii argita taanaan. Maatiin kiyyi mudatee ani odoon hin himanne maatiin kiyyeen beekaman nan irra jiru odoon ani ittiin himne jechuudha. Hin beekan odoonaan ittiin amma ittiin himu jedhee hin cinqaban na jalaa jedheetiin kalee hin gaddazim jedhee aduun keela obboleettiin kiita akka dawwalte maal taate naan jette qaara maal taane naguman jiran jedhee
akka keessanitti gadditee teessee jirta. Waan taate mooji waan maa taate jirta naan jette. Kaza bara Mikaela inda gattee naan jette. Kaza anan dagannee nan beekan jedhen kaza. Bari akkana naan jette namitti hin jennaan bakka kana jette hin cinqamin. Kanumatti bakka abjuudhaan natti dhufteetii si arge naamna shin naan jennaan. Ayyee bakka itti limina obboleeyyan biyya isaan itti jedheetiin itti isaan illee kaleessa da'aadhuma kaleessi maaramiidhaanti beeksisaan ganama kaatee beeksisaan deemte kanee dachee wajjina bulchee waan abbaan ishii ta'e moo gadditee jirti jettee sistaan ishii bilbiliif jettee yoo naa bilbiltu afaan takka itti dubbachuun dadhabee rabbi. Insa naannootti deemii yoo sittiin tolinu yoo sittiin tolin laalii gali naan jette bakka. Gila ergan fere pujaja yo si sittin tolin yo halli jirenya si hojii sittin tolin o sin kayyar sun jatte ingal tamene min datte cananna ke atte demte seeta hojii daf demte male nan jette sabbe hanga kana yunamni micayyoon tun immoo amma maatitti nun haasa'in beekta yaada keessa ibsachuun maatitti waan guddaadha. Laayifii irra seentee namatti haasofte yaada kee ibsachuun boonatu waan guddaadha dhaggeeffachuun. Sa'aatiin saayyuu si jalaa fi gamaleeti nama wajjin haasofte taanaan nama dhageesse taanaan laayifii irra nama wajjin jirta taanaan ikkoo sa'aatiin guyyoomti illee dafee si jalaa fi gadaftee illee waan milkeeffatta garuu kan na aarsu waan hundaa keessaa hojjetanii harka qullaa hafu. Hojjetanii damooza fudhachuu dhiisuun baay'ee namatti hin tolu. Anti damooza gosa kan du'e hafu meeqatu jira ijoolleen duutee akka meeqatu jira ishiin fayyaadhaanuu gallaan jechuudha dhugaa rabbi abdii waaqarraa qabdi. Ijoollee meeqatu ani sirkii irratti ilaalee gaafa tokko akka tafattateeti ilaalee guyyaa bifeerra minamina gisee seenu bineensi akkanatti jira biyya arabaa keessa kunu bineensi akkana qallaban jala halkan san irratti akkanatti taa'ee bule irratti guddaa see maaramee ammadde akkanatti fattatee ta'uu bule. Yoon gadi ciisu yoo balballi kilaasii kiyyaa banamulatti dhagaa yoon gadi ciisu akkana jenna hulattanyaa waan akkana ilaalu bicha waaqayyoon kaafi Bakki taara dhugaa rabbi. qabeeteen ishee hojjaataatu ishiin wanna hundaan dandeessiisuunti cinqii malee Darbatee harka seenaati harka seexanaatti laatiin waaqayyo bichaa ishee eegu gara isheen deemtutti. lakkoofsuma ishiidha ergi jedhiin lakkoofsa ishee ergitu maatiin fidaa fe'uta. Jedheeraan ganaafa ergitu gaanani laalaati itti himeera kunoo jala jirti waan ta'eef kiyyuu naa barreessi naa kaa'i. Naa barreessi naa kaa'i kiyyuu na jala na dhaggeeffataa akka waan ta'eef. Indau ቅዱስ ሚካኤልን ሲፋና ta'u ልጄ በኢየሱስ ባዮፋታ Fedhasaaf jaalala isaatiin si haa eegu. Akka dhala namaaf osoo hin taane akka waa fedha waaqaatiif si haa gargaaru. Mudannoo jaalalaa mudannoo jireenyaa warri qabdan jirtanii hundoochee. Nuni koo mudannoo jaalalaa mudannoo jireenyaa dhaggeeffannaa.